wanti hundumtuu sekeraa ta'uu danda'a. Hiriyaan kee irratti jaallatee borsi jibba. Humni kee kun irratti cimaa ta'e boru wanti tokkoon ciifta. Hundee gadi fagoon eenyudha? Kiristoos Yesuus. Isatti hirkatta taanaan hundeen kee gadi fagaateera waan taatu ameen jedhi. Namni sodaa malee jiraatu nama hundeessaa gadi fageeffate. Nama hundeessaa gadi fageeffate. Namni hinamata. Namattanii hedheetti hin dubbatu. Nama hundeessaa gadi fageeffate. Abbaa barbaade dhagaatti guura. Dhagaanatti guurteen jedha. Dibbuudhee dheemachi deebi'a. Fanaxxaree jedhatachi deebi'a. Waa'een kee iddoon itti dhaabbatee jiru hundeen isaa Yesuus waan ta'eef hin sodaatin. Har'a galgala kana hundeen kee hin cima ameen jetta. Hundee kee cimsuudhaaf dhamaa'i malee waa'een baalaa sin rakkisin. Hundee kee cimsuuf dhamaa'i malee waa'een jirma waa'een damee sin rakkisin. Asiin investimentii, asiin barnoota, asiin gaa'ii, asiin tajaajila dhimma isaatti bahuu jalqaba. Gaafa maal ta'u? Gaafa hundeen isaa jabaate. Muka hundeen isaa jabaate bishaan lafa keessa harkisuun ittiin dhibu abbe. Mukarra keessa jiru garuu hin goddi. Biqilaa lama fakkeenya fudhadhaa akka dhaaba. Tokko akkasuma babbanaati irra kaa'a. Tokkummoo gadi fageessaa bareechaa dhaaba. Inni hundeessaa gadi fagaate dafee bishaan argata. Kanaaf iyyuu akka jedha. Isin hedhe yeroo isaa yeroo ga'u waaqayyo akka isin qabutti gad of deebisaa. Isa guddaa jabaa sana jalatti gad of deebisaa. Waa'ee jireenya keessaniif immoo hin dhiphatina. Seexan nama jaajiin keessan akka leenca beela'ee waan nyaatu dhabeetti naannee aada. Kanaaf iyyuu immoo kan isin furu kan isin jajjabeessu maanni iddootti deebi'uun kee waan hin oolleef hin sodaatin. Hundeen kee jabaachuun isaa waan hin oolleef hin sodaatin. Nama sin biraatiin hin sodaatin hin jabaattaa jedhaani. Akka irra laafte kanan ta'uudhaani. Akka sodaatte kanan ta'uudhaani. Hundee kee jabeessa Yesuus jedhaani.